السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا جل جيتوك بجمتوتا في جالة متوتا كي يرى قبي أداك بدأسيني في دفيرة أكاتا كرا سلبت فيديو إديتر قدان كيسا هو روني فيديو تيك توك را قدي مفتني قما يوتيوبي فيتان أكاتا استديو كيسا اتكيتني حالة ميداقاتا هن اتكوجتني سيني قبت دفارة كرا سلبتي إسيني مو سبسكرايب لايك شير قدشودان نوجي ترى فيديو كان إلالامي akkaataa viidiyoo kana itti hojjettan keessaa akkaataa itti viidiyoo ofirraa murtanii yeroo beeksisa illee gara awwalaa irratti beeksisa fiddanii akkanatti akka inni irraa mummuramaa qophiisan akka namni nama hawwatu bakka ijoo keessaa murtanii durarratti nama affeertanii boodarra immoo yuutuubuu guutuu fakkeenya waan akka diraamaa kana fa'aa qophiisaa ittiin hojjechuu dandeessanidha. Aappiin kun aappii keemistirii yookiin inshuut caalallee isa sirriitti fayyadudha. Wanni keemistirii keessa jiru baay'inaan ni gurgurama. Wanti kana keessa jiru immoo bilaash wanti hundi bilaash viidiyoo akka ajaa'ibaatti hojjeta. Wanni tokko isa kanaan fayyadamuudhaaf wanni si feesu tokko intarneetii yookiin shabakaa yookiin immoo waan itti fayyadamtan intarneeta itti fayyadamtan gahaa qabaachuu isin feesisaa jechuudha. Abbootii isin maana afoo deemasaa. Fayyadamtan internet itti fayyadamtan gahaa qabaachuu isin feesisaa jechuudha. Kanaafiyyuu hanga dhuma qophii kanatti na wajjin turaa isinin jedha gara viidiyootti hojii dabarra. Osoo viidiyootti hin darin dura mee viidiyoo kana laal. Viidiyoo kana lamaan laal mee wal biratti. Laal mee akka inni tole wal biratti. Kana moo karaa caalii tole laal. Laayik godhachuma. Gara viidiyootti yallaam. Gara viidiyoo amma jennuutti waggaa dabarree viidiyoo kana kan ittiin hojjetan CapCut kan istuudiyoo addaa hojjetu pilaastorii bilbila keessanii irra ni galtanii pilaastorii bilbila keessanii irra CapCut jettanii itti barreessitu jechuudha. Akkuma argitan kana mul'atee too jira erga inni mul'atee irra gadhooytanii gadi buufattanii jechuudhaan amma abdeet jedha waan bilbila keessaa qabuudhaaf isiniin mul'isuufan deema jechuudha. Erga gadi buufattanii booda irratti gadhooytan al tokkoof erga irra gadhooytanii booda X yookiin immoo eda'uu kana isinii fidaa jechuudha. Erga eda'uu isinii fidee eda'uu kanarratti gachuu qaaftanii sana booda suuraa wayii firattanii irratti dhooytanii jechuudha. Istiidiyoo tolfachuu waan barbaaddaniif anama isinumatti mul'isuudhaaf suuraan kun tolee osoo hin taane isinumatti mul'isuudhaaf jechuudha. Erga akka filattanii booda qabdanii akkatti dheeressitan harkaan hanga bakka viidiyoon keessan gahu dheeressuullee baattan giin rakkisaa hin qabu jechuudha. Bakka kana irratti gadhooytanii al tokkoof irratti akkatti dheeressitu jechuudha. Sana booda akkanatti deebitanii too jala kanarratti dhooytanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kana jijjiiruu hoggii barbaaddan suuraa kana jijjiiruu yoo barbaaddan bifa gara garaattu jira waan ta'eef jala kana gadi buutanii akkana haatanii too dhumarra gara harka mirgaa irratti al tokkoof gad tuutan. Sana booda gara harka bitaa irratti al tokkoof gadi tuutanii jechuudha. Sana booda bifa akkanaattu isinii bahaa bifa isin barbaaddan kanneen keessa bifa barbaadan irratti dhooytanii anama diimaa yoo irratti dhahadhe diimaan kun inaa dhufaa jechuudha. Sana booda raayit irra godhadha. Erga raayit irra godhadhe booda suuraa kana asirraa balleessuu barbaada waan ta'eef suuraa kana harkaan qabeetoo akkana gad harkisaa jechuudha. Sana booda badee jira jechuudha suurichaan amma fide sun. Erga akkana gootanii booda amma tolee isiniif taa'ee jira jechuudha. Kanumatti aansee YouTube irratti yoo tahe kanan filattanii jechuudha. YouTube irratti geengoo akka afurii kana gadi buutanii viidiyoon keessan kan YouTube yoo tahe kan TikTok yoo tahe sagal tuqaa 16 kana filattan jechuudha. Kan TikTok yoo tahe TikTok ol dhaabataadha waan taheef akkuma beekamu kan YouTube immoo 16 tuqaa 9 kana filattanii irratti gadi dhoohattanii jechuudha. Erga irra gad dhahattanii booda gara kanaan uf duuba deebitan. Gara biraa akkan tu'in uf duuba erga deebitanii booda akkatti isinii taa'ee jira jechuudha. Erga akkatti isinii taa'ee hanga bakka viidiyoon keessan dheeratu akkatti harkifattanii booda amma istiidiyoo bareedaa hojjechuu waan deemnuuf karaa salphatti jechuudha. Sana booda erga akka dhooytanii booda jala kanarratti dhooytanii jechuudha. Akkana haatanii jala kanarratti viidiyoo fidachuudhaaf bakka kanarratti gad dhooytan al tokko. Erga gadhooytanii booda eda'uu isinii fida eda'uu tanas al tokkoof gadhooytan. Sana booda suuraa yookaan viidiyoo barbaaddan fidachuu dandeessanii jechuudha. Anama fakkeenyaaf viidiyoo fidadhaa viidiyoo tokkocha gabaabaa kan TikTok irraa gadi bu'e kan nama lamaa wal afoo ta'an fidadhaa haa
erga suuricha kana fidadhe booda akkuma argitan kan haadha Faaxeetii fi Dr. Aslii wal cinaa taa'anii jechuudha. Jara kana lamaan akkamitti miidhagsinee akka waan gamaa gamana ta'aniitti wal wajji haasayaniitti gochuu dandeenya. Barreeffama kanas irraa hanee kan yuutuubiif nuutuu karaa salphaadhaan akkamitti dalagachuu dandeenya yoo jettan ergaas dhooytanii fidattanii booda ammas akkatti isinii baha waan taheef kana gadhooytan al tokkoof erga gadhooytanii booda jala kana akkana harkistu. Ammas jala kana akkatti harkiftanii idit bakka jedhu kana dhooytanii jechuudha. Iditi kana erga dhooytanii booda al tokkoof irratti gadhooytan. Erga gadhooytanii kanas gara harka mirgaa irratti gadi dhooytanii jechuudha al tokkoof. Sana booda irraa murtan barreeffama kanniin. Erga barreeffama kana irraa murtanii booda raayit erga itti boodanii booda haati Asleetii fi haadha Faaxeetii fi erga irratti dhooytanii booda gara kanaan of duuba deebitanii jechuudha. Bakka kana irraa of duuba deebitan. Erga akkanatti dabalamte gurbicha karaa salphaa deemuudhaaf ammas erga gadhooytanii jechuudha suurichar maaliif isa kana lama goonaa jechuudha. Amma adda murree gara jalaa kana akkana haatan. Gara jalaa kanarratti akkana haatanii koppi bakka itti tana dhooytanii viidicha lama gootanii jechuudha. Viidicha erga lama gootanii amma lama tahee jira jechuudha. Kana qabdanii too akkanatti as harkistanii jechuudha. Gara bakka inni jalqabaatti akka inni deebi'uuf. Erga dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota kiyya erga akkanatti walitti qixxeeffatanii booda amma wal qixxeeffatanii kun lama akkuma argaa jirtan kana lama jechuudha. Gamaa gamana taa'ee jira. Sana booda ammas jala kana akkana haatanii idit bakka jettu bakka reefii san irratti dhahannaa jechuudha al tokkoof. Erga dhahannee booda fakkeenyaaf isinitti mul'isuudhaaf erga akkana wal qixxeeffannee booda bakka kana irratti gadi dhoofnaa jechuudha. Asirratti gadi yoggii dhoofni akkana haanee gara harka mirgaa irratti idit bakka jettu kana irratti dhooynaa. Ammas asirratti ni dhoofnaa. Sana booda gama tokko irratti hambifnaa jechuudha. Dr. Aslii qofa hambisa. Fakkeenyaaf Dr. Aslii erga hambisee raayit itti godhaa jechuudha. Dr. Asliin adda baheeraa jechuudha. Kanas qubumaan qabee akkanatti as harkisuuf achi harkisaa jechuudha. Amma haadha Faaxeettu hafee jechuudha. Haadha Faaxee illee idiitima kanarra dhaha. Akkasumatti irraa muraa jechuudha bakka kana gadhahee. Sana booda haadha Faaxee hambisa. Gadhooytan. Haati Faaxeetii fi Dr. Aslii illee gamaa gamana ta'anii jiranii jechuudha. Viidiyoo kana erga akkanatti tolchitanii booda tokkoo isaa sagalee yoo irra dhaamsitan bareedaadha jechuudha. Walitti maxxansitanii akka inni wal bira hin iyyineef viidiyoon tokko cumaan ta'eef tokko sagalee irraa dhaamsitanii jechuudha. Viidiyoo kana keessa ji'a tokkoof bulii meeqa mana kan kee taa'aa turan isin hin haasoyti jechuudha. Sana booda uf duuba erga deebitanii bakka kana irratti filattanii jechuudha. Istiidiyoo fidachuu heddanii jechuudha. Suuraa keessan amma jaa'iza godhattaniirtanii jechuudha hunda isaa. Kan ammoo ni ilaaltan akka wal jalaa nafne yookiin kun akkana ta'ee kun dura kana ta'ee akka wal jalaa nafne hin toluu jechuudha. Akkana sirrii qabdanii qubaan harka keessaniin akkana wal qixxeessitu achi xumurtuu jechuudha. Erga inni walitti galuu isaa ilaaltan ji'a tokkoof bulii meeqa mana isaan ilaaltanii jechuudha. Erga sana booda uf duuba deebitanii too bakka kana irratti gadi dhooftanii jechuudha al tokkoof. Erga dhooytaniif ammas eda'uu gadi dhooytan. Eda'uu erga dhooytanii booda viidiyoo yookaan istuudiyoo kana gadi buufattanii YouTube bakkoota hedduu irra jiraa. Google irrallee seentanii istuudiyoo jettanii itti barreeffatan gad isinii bu'uu danda'a jechuudha. Sana booda bicha isaa kana irratti gadhaha qabeetoo amma istuudiyoo jechuudha. Akkuma isin argitan kana istuudiyoon kun sagaleen isaa koopiraayitii qabaachuu mala warri YouTube faa waan ta'eef jala kana bakka sagalee kana gadhooytanii quba keessaniin akkana harkistanii jechuudha. Sagaleen ji'a tokkoof bulii meeqa mana kan kee
sagaleen isaa yoo dhaamte sana boodas harkaan qabdanii irra bal'iftanii jechuudha istiidiyoo kana. Erga akkatti irra bal'iftanii sirratee jira jechuudha. Yoo barbaaddan suuraa illee qarraxaxanii suuraa irra godhachuu dandeessanii yookaan viidiyoo illee irra godhachuu dandeettanii jechuudha. Jala kana ni deddeema waan ta'eef akkuma ol kaasee miidiyaa irratti sii fide malee kaleessa lafaa miidiyaa irratti tiktookii keessa wal arganii yoo barbaaddan irra godhachuu dandeessanii jechuudha viidiyoo isaa. Yoo barbaaddan suuraa qofas qarraxanii irra kaa'achuu dandeessanii jechuudha. Erga akkana fidattanii booda amma viidiyoo keenya istiidiyoo keenya geessu kaanee jechuudha. Erga akkana fidattanii haadha faaxeetiif aslillee gamaaf gamana keettanii booda fiddanii bakka akka namaa tana gadi dhooytanii jechuudha al tokkoof. Erga gadi dhooytanii booda intabihu bakka kanatti immoo xiinxallaa remove background kan harka bitaa irra jiru kanarratti akka gadi hin dhooyne, kan harka mirgaa irra akka qixxe irratti illee hin dhooytan, kan harka mirgaa irra jiru irratti al tokko gadi dhooftanii jechuudha. Erga gadi dhooftanii booda dhufee wanti korboon kun akkanatti isinii baya. Korboo kana fiddanii gama dakanaallee keettan bulee kanarra keettanii jechuudha. Erga bulee kanarra keettanii booda inni nama dhibu tokko asii jechuudha. Bakka kana yoo sirriitti isin nama mul'isan malee bakka akka suuraa namaa kanarratti al tokkoof kiliif ni gootan. Erga gadhooytanii booda harka bitaa irratti illee dhooytan, qixxee isaa irratti illee dhooytan, kanarratti gad dhooytanii jechuudha al tokkoof. Erga gadhooytanii booda akkanatti isinii baya. Sana booda kanarra illee osoo hin kahin kadhumaa kanarra kaayattu nu ka qixxee kanarra kaayattu jechuu al tokkoof. Ka qixxeerra erga kaa'attanii booda harka keessaniin qabdanii akkanatti as harkistu jechuu garana. Dhiifamaan haadha faaxee irra jira. Suuraa kanarratti dhahee jechuun ka jalaa kanarratti dhooyna. Qubaan al tokko gad dhooyna jechuun suuraa irraa iskiriinii isaa balleessu nu san irratti erga gad dhooyne booda akkanatti irraa balleessu barbaannu san irra kenna. Jala kanarra illee kaayee kanumatu irraa bada waan ta'eef nu amma bulee kana balleessu barbaannu waan ta'eef bulee kana gad dhooyna jechuudha. Sana booda qixxee irratti as baasaa akkatti as harkisaa jechuudha. Quba kiyyaan qabee bakka kana akkatti as harkisaa jechuudha. Sana booda ammas tanallee dhahee as harkisuu danda'a akka sirri qulqullaa'uuf jechuudha. Aslii awwala reefii wanta godhe waan ta'eef aslii irraa haqaa jechuudha. Aslii noormaalatti deebisa. Reefii haadha faaxee isa irra dhahe waan ta'eef amma qophaa'ee jira jechuudha. ji'a tokkoof bulii meeqa mana kan Qixxee kana fakkeenyaaf bakka irraa balleessu san qofa irratti dhooytanii jechuudha. Bakka irraa balleessu durra keettan. Wanta kana bakka irraa balleessu iddoo qofa irra keettanii jechuudha. Wanta korboo kana fakkeenya isinitti haa mul'isu. Jala kanarra yoo kaa'e jalatu irraa bada akkuma isin argitan kun jalli kun badeera jechuudha amma kunoo irra. Isin akka san hin taane immoo fiddanii gubbaa kanarra keettanii jechuudha. Fiddanii asirra keettanii jechuudha. Buleen irraa bada jechuudha. Dakana yoo keettan dakanatu irraa bada waan ta'eef bulee irra keettan. Sana booda raayit itti gootan. Haati faatee fi ji'a tokkoof bulii meeqa mana kan kee taa'aa tureeni isin kaleessatti sana booda immoo Dr. Aslii irra yookiin haadha faaxee takka irra gadhooytanii jechuudha. Viidiyoo kanarra al tokkoof irra gadhooytan. Erga irra gadhooytanii booda immoo akkana qabdanii akkana gootanii jechuudha. fadamte gurbicha kana Booda tolee jira jechuudha. Ammas Dr. Aslii illee al tokko qubaan irra gadi dhooytan. Fuula kana wal qixxeessuudhaaf jechuudha. Sana booda Aslii illee viidiyoo qajeeltanii yoo murtan baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Sana booda Dr. Aslii illee akkana qabdanii as harkiftanii jechuudha. wallaahi ni beekta naaf jedhe Sagalee kun nu jeeqara waan ta'eef irraa dhaamsa. Akkanatti irratti dhooytanii jirtanii jechuudha. Sana booda amma istiidiyoon akka ajaa'ibaatitti tolee jira jechuudha. Haadha faaxee fi Dr. Asliin akka ajaa'ibaatti gamaa gamana taa'anii haasa'u jiranii jechuudha. Inni biraa kan isin gochuu qabdan erga akkana gootanii booda bakka kanatti maqaa abbicha haasa'aa jiruu sanii fi kan gamanaallee maqaa isaa barreessuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf mee an haadha faaxee jedhee yoo barreesse haadha faaxee jedhee jalatti gashaa jechuudha. Haadha faaxee jedhee akkuma isin argitan kana barreeffama immoo toshuu dandeessanii barreeffama gara garaa irratti dhaachuu dandeessan bakka kana irratti dhooytanii diimaa ta'ee bulee ta'ee irratti raayit gootanii jechuudha.
erga irra barreessuu barbaadanii barreeffama kana qubee taatana gadhooytanii irratti barreessuu barbaadan al tokko jechuun gootanii ka harka bitaa irraa kana irratti dhooytanii jechuudha. Sana booda isiniif baya Dr. Asli yoo jenne fakkeenyaaf Dr. Asliin jedha. Dr. Asli yoo jenne fiddanii bakka kanarra keettanii jechuudha. Diqqeessitanii akka irratti galutti sana booda ni filattanii jechuudha. Suuraa kana bifa isaa jijjiiruudhaaf bakka mallattoo akka qalamaa tana gadhooytanii jechuudha. Bakka kana yoo dhooytan koppii taa'ee diin heddummaata jechuudha. Bakka tana irratti dhooytan viidiyoo sana yookiin barreeffamni sirrii yoo dhufin yookaan bifa isaa yeroo barbaadan bakka qalamaa diqqoo tana irratti gadhooytanii jechuudha. Sana booda asitti isin deebisa. Dr. Asli Muhammad itti dabaluu barbaadaa haa jennu fakkeenyaaf Muhammad Dr. Asli Muhammad jedheeni jira jechuudha. Barreeffama kanallee bifti isaa kunnaan taane kaadhafaata irraa adda godhu waan barbaaduuf akkanatti irratti dhahaa jechuudha. Kunniin waan gara garaa jira isin ka barbaadan irratti dhahachuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf Dr. Asli jedhee irratti maxxanseera jechuudha. Dr. Asli Muhammad jettanii bakka kana irratti barreessitanii jechuudha. Erga bakka kana irra barreessitanii barreeffama kana hanga dhumaa akka taa'u yoo barbaadan jala kana gara dhumaa kanarratti qabdanii akkana harkiftanii jechuudha. Hanga bakka dhumaa deemaa hanga bakka viidiyoo keessan itti dhaabatuutti deemaa jechuudha. Hanga bakka viidiyoon keessan itti dheeratuutti deemaa jechuudha. Kanallee qabdanii ka Dr. Asliillee qabdanii qubaan akkanatti achi harkistanii jechuudha. Amma dhuma kanarratti akkuma irraa bahu akkuma isin argaa jirtan kana intiniin badee yoo dheerates rakkoon qabu irraa muruu ni dandeessanii akkanallee gootanii irraa muruu ni dandeessanii al tokko gadillee dhooytanii sleep bakka itti sana dhooytanii irraa muruu erga irraa murtanii kan ammoo dileet gochuu ni dandeessanii jechuudha. Bakka itti viidiyoon dhaabatu bira akka hin tarreef. Sana booda uf duuba akkuma argitan kana amma istiidiyoon irraa bu'aa jechuudha. Maaliif hin dhumate waan ta'eef afoo kanatti irraa bu'aa waan ta'eef homaa kun waan nama yaachisuu miti. Uf duuba deebitanii too kanarratti gadhooytanii sana booda koppii gootan. Akka inni uf dura deemu yoo barbaadan as gadhooytanii koppii gootanii jechuudha. Koppii akkana ooftanii koppii gootan. Koppii tana dhooytanii jechuudha. Koppii tana erga dhooytanii booda immoo hanga dhumaatti deemaa jechuudha. Tarii bira taruun malaayu bira taree iyyuu bira taree jira waan ta'eef irraa murtanii jechuudha. Bakka dhooytanii sana booda dileet gootan gara dhumaa kana gara kaan dileet gootanii jirtanii jechuudha. Sana booda amma viidiyoon keessan akka ajaa'ibaatti tolee jira. Wanta yuutuubii keessanii yoo itti fidachuu barbaadan itti fidattanii jechuudha. Dhooytanii mallattoo yuutuubiin keessan ittiin beekamu yoo irra fidachuu barbaadan gara dhumaa irratti irra fidattanii jechuudha. Amma Tulluu Showdha. Eega sagantaan dhumatee booda akka wannaan keessa mul'atu yoo barbaadan qabdaniitu akkas isiniif ifa jedhee ta'an yaada. Sana booda karaa salphatti istiidiyoo ajaa'ibaa tolfattanii jirtanii waan ta'eef ulfaadha galatooma. Erga kana hunda hojjattanii geessitanii bakka kanarratti gadi tuuxuu jechuudha. Erga kana hojjattanii kanallee idit gootanii geessitanii booda bakka kanarratti gadi tuuxuu gadi buufattanii jechuudha. Bakka kanarraa naannahee asiin tokko lama jedhee 100 yeroo guute ufumaan gad isinii bu'a. Sana booda bakka barbaadanitti fe'achuu dandeettanii isiniin jedha. Hanga ammaatti chaanala kana maatiin ta'ii yoo jiraattan chaanala kanatti dabalama maatii tahaa fi gaafillee yoo qabaattan gaafii barbaadan gaafadhaa. Waan hin beekurraa viidiyoo idit irraa isiniif deebisuuf qopheedha. Kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaallee isiniif qabadhee dhufa. Like godhaa, subscribe godhaa, akkasumas share waliif godhaa faffacaasaa isiniin jedha. Hamma qophii biraatti walitti deebinutti nagahaan nuuf turaa isiniin jenna. Ulfaadha galatooma. Gaafii yoo qabaattan gaafachuu ni dandeessu.